Akkam jirtu daawwattoota keenya akkam nagaa keessanii fayyaan nagaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa kana immoo kan qabadhee dhufe silkii keenyatti yookiis egzeelii keenya silkii qabannu irratti egzeelii akkamitti hojjechuu akka dandeenyu isin agarsiisuufidha. Amma xumuraatti nu bira ta'a. Akkuma beekamu qophaa'ee jira. Qabxiin as keessa nam'ee jira, lakkoofsa nam'ee jira, gosi barnootaa nam'ee jira. Wanti hundumtuu qophaa'eera jechuudhaan kan isinitti agarsiisuuf foormulaatti gashinee akkamittiin akka hojjechuu dandeenyudha silkii keenya fayyadamnee jechuudha. Kana gochuudhaafis fakkeenyaaf ida'ama jechuudhaaf ida'ama fuuldura deemnee jala isaa jechuudha achitti kilikii goonaa. Kanaan booda iddoon inter jedhu kun argaa jirtu yoo ta'e ishii irratti kilikii nan tuqaa jechuudha iddootti yeroo tokko. Kanaan booda erga tuqee booda wal qixan kaa'a mallattoo wal qixan kaa'adha. Kanaan booddee SU barreessa. Isa booddee gaafa kana barreessu inniyyuu wanta baay'ee filannoo baay'ee keessaa naafidha. Kanaan booddee samishee jettu kana filadhaa jechuudha. Kanaan booda erga filadhee booddee haala kanaan akkas deemuudhaan afaan Oromoo kan jedhu irratti kilikiin godhaa jechuudha. Maaliif afaan Oromoo Ingiliffaa herreega walitti waan ta'eef jechuudha. Isa booddee erga kana irratti kilikii godhee booddee wanta ishee gurraatti kan argaa jirtu miti ishii qabeen dalgaa achi harkisaa jechuudha. Kana akkasiin dalgaa achi harkisa jechuudha. Gosa barnootaa hundasaa walitti naa hidhee jechaan hin jira. Amma harkisu kun warra walitti naa hidhuudha jechuudha. Erga as ga'ee booda kana gochuun irra jiraatu maal argisiisanii kun kallattii raayitii kanatti bu'uudha jechuudha. Wanti kan biraan hin jiru ishiimatti hin bu'aa jechuudha. Kana booddee ida'ama barataa tolaadha meeqa jedha 400 jedhee nu fideera. Okay. Amma immoo akkamitti kan warra isaa gadi jiranii amma gaa kun nama 5 yookiis nama 6dha. Garuu immoo barataan nuti hojjennuuf immoo daree nama 80 ta'uu danda'a 70 ta'uu danda'a. Nu garuu tokkittii kan hojjenna isa kanaa gadi tokkittii kan isa hojjennee xofuma isaatiin akka inni hojjetudha jechuudha. Siistamichi kan ittiin xinaatee jiru. Kanaaf isa kana warra gadiis akka inni hojjetuuf maal goonaa 400 irraa 400 ida'ama sana jala 400 iddoon nama qalama diimaa isinitti agarsiisaa jiru sanarra yeroo tokko tunnaa jechuudha. Erga sararratti yeroo tokko tunnee booddee kun nu dhufa. Kana keessaatii koomentii kiliir kan jedhu kana keessaatii fiil kan jedhu kana hin filannaa jechuudha. Sabana booddee erga isa filannee booddee kallattii humaan akkuma kompiitara irratti beeknu kunoo ishee kana qabnee jechuudha. Waan yeroo garfee magariisa of keessaa qabu sana tuquudhaan maal gochuudha gad harkisuudha jechuudha gara gadiitti. Kana booddee ida'ama kan hunduma isaaniiyyuu nu hojjeteera jechuudha. Okay, erga ida'ama raannee booddee gara averejjiitti yeroo deemnu akkuma ida'ama yeroo kana ida'amaa hojjennu averejjii jalas deemnee toora tokkoffaa averejjii jala toora tokkoffaa irratti kilikii erga goonee booddee gajjallaa kanatti inter text kan jedhu sana akkuma kan ida'amaa sanaa inter bakka jedhu sana yeroo tokko tuqnaa jechuudha. Isa booddee wal qixa goonee AV jennee barreessinaa yookiis averejjii jechuudha. Kanaan booddee erga kana barreessinee booddee filannoon nu dhiyeessu keessaatii averejjii kan jedhu sana godhannaa. Kanaan booddee isa yeroo tokko tuqnaa. Isa booddee erga isa yeroo tokko tuqnee booddee 400 ida'ama jalatti deemnee 400 kan jedhu godhannaa jechuudha. 400 erga godhannee booddee kallattii humaan gara kiiboordiitti deebi'uudhaan yookiis gara kanatti deebi'uudhaan kanatu hin taane gara kanatti deebi'uudhaan mallattoo kamitti fayyadamna mallattoo silaashii kaa'annaa jechuudha. Erga isa kaa'annee booddee baay'ina saabjektii keenya lakkaa'na. Saabjektiin keenya ammas kan jiru 1 2 3 4 5 6. Kanaaf iyyuu irra meeqa jennaa irra 6 jennaa jechuudha. Kanaan booddee raayit goona. Kanaan booddee averejjii haala kanaan hojjennaa jechuudha. So kan barataa jalqabaa yookiis barataa tolaa xumurreerraa jechuudha. Isa booddee kan ammoo kan barataa hundumaatti gad harkisuudhaaf yeroo tokko maal goona jechuudha. Yeroo tokko kanuma keessa iddoo nama diimaa sanatti agarsiisa sana keessa yeroo tokko kilik goona. Kanaan booddee erga goonee booddee mallattoo akkuma yeroo kan ida'amaa fiil kan jedhu sana filannaa jechuudha. Fiil kan goonee isa booddee kana qabnee gad harkisuudha jechuudha hanga asiitti. Isa booddee ergitanii kan barataa hundumaa nuuf hojjeteera jechuudha averejjii isaa. Okay, kan nuuf raankiidha. Raankii hojjechuudhaafis akkuma sana raankii fuuldura jala isaa deemnee iddoo kanatti kilikii erga goonee booddee inter bakka jedhu sana keessatti wal qixa jenneetu raank jennee gaafa barreessinu inni iyyuu hin fidaa isa keessaatii raankii kan jettu sana ni filannaa jechuudha. Sanaan booddee erga isa filannee booddee averejjii tokkoffaarra jechuudha kun iddoo kanarra deemnee kilikii goona jechuudha yeroo tokko. Erga isa kilikii goonee booddee gara kiiboordiitti deebi'uudhaan gara kana dhufuudhaan mallattoo qoodduu ishii kanaa jechuudha. Mallattoo qoodduu beektu miti ishii fayyadamna jechuudha. Ishii keenyaa jechuudha. Mallattoo qoodduu sana keenyaa erga ishii keenya booddee amma maal goona seetan erga mallattoo qoodduu keenya booddee amma immoo 66 irraa kaasnee asii gadi hanga 70tti gadi
jalqaba 66 irratti kilikii goona. Isa booddee iddoo kanaa ishee qabnee gad harkisuudha jechuudha. Kanaafuu asirratti kilikii godha. Iddoo kanaa ishee qabeen gad harkisaa jechuudha. Tole amma gad harkisnee raannee irraa isa booddee raayitii goona. Afuraffaa biinuun jechaa jira ta'u malee ammallee hin xumurre. Amma maal goona gara gadii kana dhufnee iddoo kana keessa waan goonutu jira. Ilaala asirratti kee 15 kan jedhu sana irratti yeroo tokko kilikii gootu ishee kanarratti jechuudha. Kanaan booddee idiit kan jedhu nuu fidanii idiit kan jedhu sana gootu. Kanaan booddee as fuuldura isaatti mallattoo maalii dabaluudha? Mallattoo doolaaraa fuulduratti dabaluudha. Akkasuma kunoo kanarrattis ishee kana jechuudha warratti kana hunda ishee irratti kilikii goonee idiitii goonee jechuudha. Kanas idiitinnaani 19 fi idiit jennaan indagana ishee 19 fi kunoo haala kanaan haala isinitti agarsiisaa jiru kanaan hunda isaanii duratti kana daddaballaa jechuudha. Kanaan booddee maal gochuudha akkuma asirratti isinitti agarsiise fiil gochuudha. Gadi maal gochuudha gad harkisuudha jechuudha. So akkuma ilaaltan kan hunda isaaniiyyuu seeraan nuuf hojjeteera jechuudha. So haala kana fayyadamnee haala kanaan Exceliitti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo biraallee wantoota kana wajjin wal qabataniif fayyadamoo ta'an qabadhee waan ani dhiyaadhuuf chaanaalii keenya sabiskiraayibii godhaa, sheerii nuuf godhaa. Galatooma.